mirga keetiif gaafachuuf yoo biyyi jiraate biyya malee har'aas ta'ee dargaggeessi hin fayyadamne yoo jedhe an biyya waraana keessa ilmi namaa lafa dhumaa jiru dargaggeessi hin fayyadamne dargaggeessa mootummaan kun uumaa goone yoo jedhe kun adeemsa sirrii miti. Mootummaan kun akka dhufe waggaa sadii mootummaa kanas kan fideenu walumaan dhufne Dr. Abiyyitu gaafa uummanni keenya wayyaaneen meeshaalee gurguddaadhaan Sumaalee irraa buqqifte galma abbaa gadaatti jijjiirraa bara haarawaa irratti yoo san bakka obbo Lammaa Magarsaa Bo'eessa dhufe waggaa kana Oromoon jedhe dhageessanii hin boo'inaa waggaa kana Oromoon aangoo qabatee ayyaana kana walitti deebinee kabajnaa jedhe na ajaa'ibaan akkasuma ta'e dubbiinsa gizee waraana guddaadha gosa laalu duu deemanii waa'ee wannaa sun jenne jechaadha akkasuma ta'e kanaafi waggaa sadeen kana keessatti mootummaa kana akka miilaan gadi dhaabatee deeggaafii Oromoon gaafachaa ture san hin deebifne gochamaati kan ture diinni alaa keessaaf ijaaramee haga dargaggeessallee itti kaasuudhaaf itti kaasanii waa baay'ee godhan garuu dargaggeessi dhaabbatee of ilaalee mari'anne dubbiin kun sobaa fi olola diinaa akka ta'e irra geenye karaa mootummaa keenyaa cinaa dhaabbannoon itti fufnee hin milkeessine. Odeeffannoowwan bakkeerraa dhugaarraa kan fagaatan hololota garaagaraatu yeroo ammaatti weellistoonni Oromoo kanneen raayyaa ittisa biyyaatiif sirboota irra sirban kunneen faayidaa argachuuf malee fedhanii yookaan immoo jaallatanii itti dhimma malee hojjetan miti kan jedhu odeeffannoowwan dhugaarraa fagaatan hedduun hin jira. Kana wajjin wal qabatee dhugaan jiru maaliif? Galatoomii yaada kana kaasuu keetii fi yatuubii irratti sirba kiyyarra maal jedhan seetaa warri kaleessa Itoophiyaa sirbu hadha doolaaraan Itoophiyaadhaaf sirbaa jedhan biyyuuma keenya. Itoophiyaa miti nuti kan jibbine kaleessa sirna achi keessa ture. Sirna malee qabnu miidha Itoophiyaan ana. Itoophiyaan tun parsantiin 60 Oromoodha. Daangaa hanga daangaan. Eessatti irraa murteessa dhiisa. Asiin gara Harar gara Jibuutii fudhu. Asiin gara Wallaggaatiin fudhu. Gara Sumaalee fudhu. Gara Baaleetiin fudhu. Oromoon daangeffamte Itoophiyaan tun. Kan nu miidhe Itoophiyaan sun taane sirnaan. Sirna achi keessan nu bulchaa ture. Kan uummata Oromoo Itoophiyummaa kana keessaa baasaa deemeef malee Itoophiyaan biyya biraan qabnu addunyaa irratti yoo danda'ani maqaa isii haaqani. Itoophiyaa maqaa jettu yoo danda'an haaqan warri nu mormu jecha humna hoo qabaatan eega Itoophiyaa jibban. Maqaan Itoophiyaan ittiin beekamtu addunyaa irra Itoophiyaadha. Itoophiyaan ammoo kan Oromooti. Kasabaaf sablammuu taate. Kanaafi mootummaan kuni doolaara hedduu birrii hedduu nu kenne akka raayyaa ittisa biyyaatiif nuti sirbu. Kaabineen nuti waliin hojjennu jaarmiyaan magaalaa Adaamaa an sirba kana hojjechuu hin beekan dhugaa rabbiis hin jira. Kabiraa dhiisiti. Waa'ee doolaaraa waa'ee qarshii biyyiti kan nama hundaati. Karaa mootummaa kana maqaa ittiin xureessan laal. Birriidhaan nama bitee mootummaan kun sirbisiisaara malee qaamni jara deeggaru mootummaa deeggaru hin jiru jechuudhaaf akka isaanii. Kun ammoo abbaan hojjetee fi dhugaa kana nutiin hawaasa keessa jiraatu Awurooppaa keenya osoo hin taane uummata keenya keessa teenye nuti kan argaa jirru ragaa baanaa jecha. Tolikaa yaada garaagaraa nuuf kaasa.